Oromummaan warra mulqamtii warra jedhuutu nu heddummaate Oromos daadar keessa jechuudha. Haa ta'u walumaa galatti arra miidiyaa warra Soomaalii tokko laaluu ture. Miidiyaa warra Soomaalii. Miidiyaa warra Soomaalii kun maal ja'a? Mustafa Agjar jechuudha. Mustafa Agjar, Mustafa Ibrahim kha kilili shambulchu. Lafti Booranaa nageelleen jubbada dhexeed ida'amtee Shabeelle magaalada weyne Shabeelle oo Western Somali galbeed hajo Western Somali galbeed ditti ida'amtee ja'a laata Oromo waan deemaa jiru kana quba qabdi weerar irra waan kana irra deddeemnee dubbanne garuu nama gubaafe osoo hin dandeenye because nutis nama onne dhawata qabna yoo dhiiraarra nuuf falmattullee dhabne dhiira dhugaa Oromoo dubbattullee yoo dhabne garuu dhaloonni dhufu waan Oromoon keessa dabre kana beekuu qaba gaafa jijjiirama 2018 dhiini keenya dhangala'ee fide Oromiyaa cicciree namaa kan nuuf odoon tahin mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamuuf Oromoo wareega kanne mirgi abbaa biyyummaa qeeroon bilisummaa Oromoo irratti wareegamte 60 milyoonaan lafateenya fuune alagaa dabarsuufi miti galbeed ka Somali galbeed jani galbeed ka Somali galbeed jechuun Somaaliyaa dhihaa jechuudha lafa Somali galbeed ta dhihaa Somaaliyaa jechuudha jubbada Shabeelle jani bishaan Shabeelle kan dhufu kana maqaa moggaasanii so Moyala is not anymore under Oromia jechuudha it doesn't exist akka isaan janitti lafa Somaaliiti fudhanne jani arra labsanii qeeroon bilisummaa Oromoo haguutumatti ilmaan Oromoo hafincida diddaa gabrummaa gaggeessan master pilaanii saniif diddaa master pilaanii adaree biyyoo warra biraatii kannu dirree dhawaatiif cinaasan warra biraatii kannu Booranaa fi Baale warra biraatii kannu doonte gaafiin abbaa biyyummaa Oromoo akka deebituuf garuu waan tokko OPDO'n jettee jira Oromoo ama 100 booda deebifnaa gaafa jan ama 100 Oromo lola keessa kan baane godhanii jechuudha OPDO'n goote namicha Shimallis Abdiisaa ja'an kana isaaf Oromiyaan shaggar naannawa shaggarii fi shaggar mataasiiti jechuudha it doesn't include others jechuudha khabira waan nin godhu Mustafaan gaafa 2018 aangoodhaan dhufe maal jee shanan urjii shanan alaabaa jijjiira urjii shanan irra kaa'ee jechuudha. Urjii shanan jechuun akka Soomaaliitti sentimentii warra Soomaaliitti shanta Soomaaliyeet jedhanii alaabaa warra Soomaalii guddoo irra jirtu shanta Soomaaliyeet Jabuutii Hargeysa Magdishoo NFD lafa Keeniyaan nurraa qaba jante NFD tana ifin naanna Hawaashi gadakka jirutti jechuudha shanan Soomaalii kana jechuudha so wanni arra Boorana irratti hun saba Oromoo ummata Oromoo tiifi lafa Oromoo OPDO waliin gurgurattee jechuudha Oromo is as a nation is for sale Oromia land is for sale OPDO dhaaf ati maallaqa finnaan OPDO'n jaartii sin gurgurtii jechuudha hun ejjenno OPDO'ti waan isaan godhaniitu ragaadha jechuudha amma gaa Oromoon akka Oromootti Booranni angafa keenyaa yenna abbaan gadaa Boorana gadaa yennu Boorana wajji wal qabsiifna angafa waggaa yennu Boorana wajji wal qabsiifna burqa seenaa baddee keessaa agarreennu Boorana warrika Asmaroon Laggasee warrika Jaapaantitti
بورنا خيس ديمتي واي أورمو غدا أورمو استديغوتي نانا بورنا خان خيسا بوركان غدا أركماي تشودا سو أمان نخون وقال فسانيتي في أمان نخون ورين غرغرامي أورمو مان إرامول كامي آتي أورمو متي آتي سوماري جاني دبرسان مكا أبوتي غدا جو يوخان بوراني أنغف أورمو يوخان لا تنقدق أفافلو برباچيسا اتين آدچو itti maqaa arkachuu kanuma kanaan nu barbaachisa sirba tokko yaadadha sirba amma duratti Qamar Yusuf sirbe tokko Ilvasson Oromo Abdullahi Jirma tokkicha Boorana wallisna hukullee halanga shaggee Booranaati intala abbaa gadaa isii angaftitti Abdullahin somne Faarse akka gaaritti afaan kalee kanaan sirbe arrayyakka كللين شامبوران الرجل جرتو يوخان موتومان إسان جلا أفرانين دادج أني ديمو جيرانكون بوران الرجل آجيرو أكمي جبهني جتشتو كوجتشو داتباني يتشو بربادتي ولو ما قالتي أوروميان هنجيتو كو بولشيسانيك أبا لغتي خان خرا واشي قدي خرابها أوروميا وقافو لأن بولشين سانكابو سبب نين بولشيسا هنكابو اتجاهو dirreen dhawaa gaafa warra isaatiin aggaamamtee kana godhamu gaafa cin'asa warra biraatiin aggaamamee onni jaarsoo kana godhamu gaafa ona noolee keessatti isa kana godhu bulchitoonni naannawa kana harka maratanii ta'anii ilaalu jiran moo qabeenya abbaa keetiin yoo namni hate wajjin hatuun itis okay jedhaniiti waan ummata kanaa fi lafa tanaan gurguran adda qoddachaa jiranii dubartoota Oromiyaa baha bulchu jiru kana keessa gariin saanii mataan biyya keessa jiran malee maatiin saanii ilmaan saanii abbaan warra saanii ala jira jechuudha so wanni fedhe yoo badeetitti dhimma saaniitii miti maaliif ilmoon gadameessa saanii keessa baate biyya faranjii jirti khalaf dhablee ta'ee jiraachaa jiru ilmaan hiyyeessaa achirra jiru jechuudha kana kakaanii annu yeroo hunda kana ajaa'ibsiisu maappii tokkoon dheengadda arke maappii Oromiyaa tokko maappii kana boruun deebi'ee irraa dubbadha kitaaba tokko kadhiyootan OMN irratti namni tokko dhiyaatee nin eebbisa jee maappiin amma Oromiyaadha ja'anii hayyoonni garii warri wahii barreessin Oromoodhaaf ja'an kun barreessaa jiran maappii mana isaanii kateessumaati moo maappii mana isaanii karaaf the bedroom or their living room maapileen gadhiifamaa jirtu kun living room mana isaaniiti moo mana siree isaaniiti maappii Oromiyaa seenin uummattansaa jiran maappii bakka qabatan hin qabne ta handura hin qabne ta gaafa hin qabne ta bahaadhi kaabaa kibba hin qabne eessaa fidaniiti warri kitaaba barreessina jedhan kun maappii alawaadaa isaanii maappii Oromiyaati jedhanii asirra nu gadhiisaa jiran ka ummata Oromoo lafa isaarra yakka dalagaa jiru warra maappii kanaan yaa'u jechuudha dhuguma rabbiin isiniin jedha nama guba warrummaan alagaadhaaf ragaa bahee akka naannawni garii Oromoo yaa hin ta'e yookaan Oromoo hin ta'e ragaa bahaa jiru warroota maappii kanaan yaa'u jechuudha so maappii tana eessaa fidaniiti maappii Oromnuuti maappiin Oromoodhaa ta beeynu ta itti barree ta itti guddanne kanaa miti warri maappii tana naanneessu Oromiyaa bahaa akka jiru fuudhanii Soomaalii jala galchan kitaaba amma dheengadda OMN irratti namni tokko Yuroopp irraa eebbifate ittiin deebi ajandaa mataa isaa dandeen maappiin kun baha Oromiyaa akka jiru fuudhanii Soomaaliif kenname kaaba Oromiyaa akka jiru fuudhanii naannawa odii kan Amaaraaf kenname including naannawa kaaba Shaggarii fi North Oromiyaa tan Amaaraaf kennan hayyoonni kun an hayyootaan ja'ammoo warra kitaaba kana barreesse maappii kana gadhiisu beeytootaan ja'ammoo wallaaltootaan ja'an tanaaf harka keenyaan if balleessaa jirra Oromoon nuutu yakka walirratti hojjechaa jira nuutu lafa keenya irratti diina afeeree maappii hanga living roomii fi takka maxxansanii maappii Oromootii jedhan hayyoonni seenaa Oromoo yoon beeyne seenaa qabsoo Oromoo yoon beeyne please if booda deebi'a laala Oromoodhaan wanni nin jiru kitaaba maappii okkoltuu irra guuranii gadhiisan kana
كتابا ما بي ليفينج رومي سانمو مني تيسو ما خيّا قياسني ساميك أجي مانا تيسو مساي قياسي ما بي أوروميات جي كتابا رمت أنسوخان أورومون بويكوت قولو دن دودك أبدي سبب نسا لفا أوروموتي ديناف كان ناجرة لفتي الردين كلام قولو جروهن لفا ما بي تنراج إچيراني أچي باساني فجأسان توكو أوروميا بهاتي يچونا so warroonni beeytoota ifiin jedhu kitaaba maxxansaa jiru kun odoo beekanu lafti Oromoo akka weeraramtuuf maappii kana gadhiisanii jiranii jechuudha. I was so shocked. I was so disgusted. Sanu ilmaan kiyya akka seenaa Oromoo baraniif hin barreessee jira. Ilmaan kee maappii living roomii keetti kitaabarra maxxansee seenaa Oromoo barsiifta. Okay? falmata maari amma baawo jirta ma baawo boji jirta ja kolkolenas jala an Oromoo da wajjin jira Oromoo wajjin jiran maali kolkole kampani dum fakeeti godatte an kampani da wajjin jiru on jira da baawo wajjin jira abaawu ummata Oromooti wajji jira kan kaate hato itu kampani nama dum faati kampani warra gojjamootaati maadin godan kampani gojjamoota keessa ani dirre Oromoo walakka dhaabbadeetiin haasa'u jira. Fedhii saba durseetiin haasa'u jira. Interesti groupii dhuunfaa kaniin eegu hin jiru an. Okay. Kan akkasii hubadhu kolkolee. Kanaaf maappiileen tun irra deebi'amtee ilaaluudha qabdi. Miidiyaan Oromoo taatu warri maappiilee tana keessummeessitan. Mee if booda deebi'aa ilaala. Addi bilisummaa Oromoodhaa gaafa addi bilisummaa Oromoo okay thank you Ado thank you addi bilisummaa Oromoo 92 tell it beginning of 90s mappin inni sarare eessarra akka eessa dhaabbatu laala onni noolee onni afranqalloo onni jaarsoo haga wacaaletti o gara gadii kanaan onni noolee haga jaldeessa dabrutti jaldeessa الرئيس مقا جيرو جيرو jaldeessa jechuun naannawaan ani itti dhaladhe jechuudha naannawaan ani itti dhaladhe bakkaan beeku bakka nuufi isa itti leekkii wal galchinee beeknu jechuudha ni beeka naannawa san eenyu ka qubatu maal akka taa turanis ni beeka jechuudha arra daangaa Oromiyaa guutu kaan hoggaa Mustafa irra dhiichisiisan kaan hoggaa kana godhan Oromoon guddoon maal godhu jira nama waan kanarraa dubbatun agarre nama bolola angootiif oliiga fiigu malee nama rakkoo Oromoo gattaa irraa isaa jiru agarre sorry to say this daangaa Oromiyaa kasarbamaa jiru weerara lafaa ka deemaa jiru nama tokko ka dubbatun agarre jechuudha garuu lafti fi faaya fiiti namni lafa hin qabne namummaan qabu maaliif warri Ogaadeen lafa Oromoorra ija bananii lafa tana dhuunfachuuf halkanii guyyaa fiigan maaliif isa lafa Oromoo waashi gad dhuunfachuuf halkanii guyyaa fiigan nuti maaliif usnee teenye harka dhooyna ka deemuuf mootummaan tokko ni dhufanii dabra hin jiraatu garuu kalola bara keessa hin baane saba Oromoo akka ta'e hin irraanfatina mootummaan cundurri kun oppiidiyoon Oromoo irratti diina bal'isaaftee horaa jirti jechuudha kana kakara kaanii wauma hedduutu ja'amaa jira jara keenya Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo guyyaa tokko gargaaruudhaaf if boodan jenne akka ummata Oromoo namni qabsoo jaalatu hin jiru akka ummata Oromoo namni qabsoo isaatii lubbuu kanneen jiru akka ummata Oromoo namni qabsoo isaatiif qabeenya dhangalaasee hin jiru akka ilma Oromootti namni intala isaa dargaggeessa isaa fuudhee qabsoof kanneen jiru maaliif qabsoon Oromoo galma gahuu didde maaliif qabsoon Oromoo galma deemtuuf sangahuu didde qabsoo Oromoo keessa haga guyyaa amma jirrutti yaadni lama wal faallee isaanii jira haga guyyaa ammaatti mooraa qabsoo keessaafu mooraa qabsoo hidhannoo keessa yaada lama yaada Oromiyaa afaaniin ja'anii fi yaada Itoophiyaa matana jabeessinetii sina kajoo kan hin jiru joo gabbee haa dubbatu Oromoo bira hoggaa dhufan Oromiyaa walabummaa bilisummaa ittiin amanan isaan mataan isaanii
garuu ilmaan Oromoo gatii kafalchiisu jiran. Qabsoo fi gargaaruun yoo karaa deemtuu fi bakka galuu deemtu beeyte qabsoo fi gargaaruun waan cufa dura murteessaadha. Akka qabsoon tun hin gargaaramne eenyu qabsaa'ota diigaa beey. Amma nin dhagaa qabsoo kana gargaaruun murteessaadha jedhan. Kalee warra qabsoota na gargaaraa ture diigaan turreessin. Kalee warra qabsoota na gargaaraa ture irratti durriyyoota bobbaasaan turreessin.